Akkam jirtu maatiiwwan chaanalii keenya egaaras viidiyoo biraan deebi'een dhufe maal tokkan deebi'ee dhufu godhee waa'ee mucaa kana Miss Tourism Oromiyaa deebii laatteetti innoo maalidha isee dhugaa kan waliin ilaalu ta'a amma xumura viidiyoo kanaatti egaa nu faana turuun dagatina chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina viidiyoo kana like gochuun gara viidiyootti Oromiyaa akkamittiin ibsita jennee yeroo nuti si gaafannu Oromiyaan anaa fi akka dhagaadha jechuun immoo jettee ibsa bal'aa ibsitee turte. Namoonni miidiyaa hawaasaarra jiran hedduun isaanii immoo bakka Oromiyaan dhagaadha jettu sana keessaa baasanii Oromiyaan dhagaadha nuun jettee siin jedhanii si qeeqaa yeroo isaan turan argaa turre. Akkamittiin jechuu dandeesse jecha sana? Eeyyeen social media gubbaa qoosallee qeeqallee adda addaan argeeyyuun ture garuu ani dhagaa ijoollummaarra daa'imummaarran ka'ee akka jabinaatti ilaalaayyuun ture akkan duratti sitti meesana yommuu malkaa buutu obboleettiin abbaa nama gadaa dikkisu sun sibila harkatti qabattee buuti eenoo achi malkaa keessatti dhagaa irratti sibila isaan kaa'atanii sibila sana irratti immoo inni dhaabbatee hin eebbifama. Maal jechuudha akka sibilaaf dhagaa kana jabaadhu jechuudha. Kanaaf dhagaan akka fakkeenya jabinaatti ilaaleeyyuun ture. Dabalataan immoo ogummaa kiyyaatiin arkitektiidha. Yommuu diizaayinii adda addaa hojjennu yommuu waan haaraa yoo humnu diizaayinii nuti hojjenne sun akka sirriitti yookiin immoo long last ta'ee akka jiraatutti foundation yookiin immoo bu'uurri isaa dhagaa ta'uu qaba. Manni tokko dhagaa irratti ijaaramu taanaan jabaan turre. Anillee fakkeenya sanan fudhadhee dhagaan akka fakkeenya jabinaa argeetan akkas jedheeyyuun ture. Akkuma beeknu dhagaan odoo caccabeeyyuu dhagummaa isaa hin gadhisu. Isa sanallee ilaalladhee Oromoon otoo waan fedhee midhaan wayiitti ga'ellee Oromummaa isaa hin gadhisu hin jedheen amani. Dabalataan immoo dhagaan sun gamoo guddaa sana baattatee ta'amini. Gamoo guddaa sana qabatee akka oggaa baay'ee jiraatu isa taasisa. Isaaf Itoophiyaan illee jabina Oromiyaa irratti ijaaramte yookiin immoo jabina uummata Oromoo irratti ijaaramte jedheen gatitti amaniif bakka sanaan akkas jedheen fayyadamee jechuudha. Kanaaf jabina Oromiyaa, cimina Oromiyaa bu'uura Itoophiyaa ta'uu ishee, jabina biyya kanaa ta'uu ishee, biyyi kun guutuun isheeyyuu Oromiyaa irratti hundeeffamtee jiraachaa akka isheen jirtu. Xaafii Oromiyaatiin, aannan Oromiyaatiin jiraachaa akka isheen jirtu agarsiisu. An dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa ati isa booddee ibsatti kennite hedduu isaa na gammachiise. Hammeenya illee keessatti hin argine ture. Atillee hammeenyaaf hin goone garuu namoonni karaa biraatiin hubatanii tokko tokko qeeqaa hamtuu sirratti geggeessaa turanii. Garuu immoo akkati jabaattee Oromiyaan eenyu akka isheen taate addunyaatti agarsiisuu dandeessu. Egaa kun akkas jechuudhaan egaa deebii ishee kennitee jirti. Ani akka mataa kootti viidiyoo hojjedheera. Viidiyoo kana hojjedhe garuu viidiyoo kee guutuu otoo ilaalin osoo hin ta'in ilaaleera hundasaa hubadheera. Hammeenyaaf miti haa ta'u malee dirqama immoo bashannanuu qaba uummanni kuni kolfuu qaba yaada jedhu nan hojjedhe malee keezii biraas irraa qabaadhee miti namoonni baay'ee egaa dursii viidiyoo sana hundasaa ilaalii nama hubadhu manaa warri jettanii dhiisaa hundasaa ilaaleeraanii akka jibbamtuufis osoo hin ta'in namni bakka kolfu yaada jedhu nan hojjedhe malee waa biraa miti kanuma egaa. Egaa kana malees waa'ee dhimma suura sanaafis deebii kennitee jirti. Suuraan wayii social media gubbaatti baay'ee maxxanfamaa ture. Namoonni baay'ee illee suricha sanarratti haasa'aa turanii. Garuu baay'ee wal fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Suuraan kiyyallee miti. Suuraa sana anis argeen ture. Baay'ee wal fakkaatu intala wajjin. Gama mataa kiyyaan yeroon Google irra search godheen ture yookiin barbaadeen ture suuraa sun eenyu taati isheedhuma moo nama biraati kan jiru. Suuraan sun intala biyya Ameerikaa kutaa magaalaa Colorado jiraattu wayii akka taate bira gaheera suuraan sun. Garuu si'i jedhaniiti kan namni si qeeqaa turan. Namni baay'ee akkas jedhee na qeeqaa ture. Namni fira ta'eeyyuu shakkee suuraan kun keetii jedhanii na gaafatanii turanii. Warri firaayyuu shakkee. Eeyyeen baay'ee wal fakkaanne. Fakkeenyi keessan baay'eedhuma. Maal jette maaltu sitti dhagahame gaafa suuraa sana argite? Anuma moo anatu doggoreetti moo akkam jenne?
كل فكنا رتنا فكاتي أكاتي كل في نكون والفكاتات تري أنكو جنين فلك فكاتك تاونولو كارو سوريتش كياميتي ولما قالت يا أفان شيرا كنو رجعي سنيتو سوريتش كياميتي جتتي ميس توريزم روميا ميس توريزمي واي ميس توريزم روميا تو كوا سود في كراب positivity qofana dhageeffadha negativity akkasini hiikkatan hin barbaadu yaada mataa kootiin haasa'uu barbaade yani ijoollee warri visit oromiyaa hojii guddaa hojjechaa jirtu oromiyaa keessatti oromiyaa addunyaa irratti beeksisuu keessatti hojii guddaa hojjechaa jirtu isa baay'ee isin dinqisiifadha hojii bareedaadha hojii amma ammaatti hojjetamaan jirru hojjechaa jirtu isin ilaallatu kunis ijoollee warra dorgomuu dhaqan ilaallata kun si waan gootan hin qabdan ijoolleen warri achirratti Miss Tourism Oromiyaa dorgomuu deemtanii afaan Oromoo sirriitti danda'uu qabdu. Afaan Oromoo sirriitti danda'uu qabdu. Sirriitti perfect bakka barreessuu, dubbisuu, dubbachuu danda'uu qabdu bakka 100% danda'uu qabdu. Kana shaakaluu qabdu yoo dadhabdan illee. Lammaffaa immoo Oromiyaa beeksisuudha argate wantichi more seenaa Oromoo seenaa Oromiyaa sirriitti dubbistanii qorachuu qabdu bakka hojii kootittanii amma achirra baatanii waan dubbattan engada ilaalaan ture yani erga laayifichi darbeen iyyuu ilaalee ajandaa wayiifaa argeen ilaale yani ergasiin ilaale achirra baatanii ani godina Illubaaboor keessaan dhufe Illubaaboor bishaan qabdi muka qabdi minaamu waan akkas akkasiifaa jira ituun qoratin dhuftu jechuudha seenaa sana utuun qoratin ijoolleen dhuftanii achirra baatanii nu awwaarraddanii please next bara dhufu irratti akka warri bara dhuftu namaallee darbeera warri bara dhuftanii sirriitti akkasin qorattanii intinaa taatanii isinitti himaa tokkommoo afaan Oromoo sirriitti danda'uu qabdu. Afaan Oromoo perfect. Maayinni isin afaan akkasitti haasoftan iddee afaan Oromoo perfectii maasaa malee. Ani abboottan dhaladhee guddadhee dhaloonni koos achuma Wallagga lixaatti dhaladhee guddadhee Isi akkasina haasaan ijoollee amboo akka hiitaa isaan isin jiran ijoollee Wallaggaas ijoolleen Booranaas baay'ee nama gaddisiistu rakkina qabu gaa isin warri dorgomtanii perfekti ta'a isiniin jedha warra akkas gootanii ba'aa muudii sana keessaa bareechuu irratti baxabbatu tokkommoo sirriitti irratti qophaa'a waan naxxan godina tokko qofa beeksistamni seenaa Oromiyaa hundayyuu qoran Miss Tourism Oromiyaa erga taateeti namni tokko waa'ee Booranaa si gaafatee naan perfect ibsuu fi danda'uu qabda waa'ee Wallaggaa si gaafatee naan waa'ee Harargee waa'ee Shawwaa waa'ee Arsii waa'ee eessa godina Oromiyaa hundayyuu sirriitti beekuu qabda dhaamsi koonni dhumaa kana warri visit Oromiyaa jabaadhaa hojii bareedaatti jirtu moor jabaadhaa waan gaarii hojjechaa jirtu isiniin jechuun barbaada. Egaa walumaa galatti waa'ee Miss Tourism Oromiyaa asuma irratti goolabna Oromiyaan jalqabna egaa. Kunis akka jaraa ta'uu barbaada. Nambareechaatti balleessaa jira. Mareo, oh ya yoleo. Jecha warri harka keessan eersitanii kiisii namaa keessantanii qarshii namaa bilbila namaa meeshaa namaatti buutan hunda keessan hidhatanii tusin maayinni isin hojii caamcara keenya hojjettan bis maadha caama laqamtu qoosaa akkasii ammumaa dhaabaa sinitti meeran hojii caamcara keenya hojjetina. Ani egaa viidiyoo mucaa kanaa quufuu dadhabeera. Dhiironni tabalaasha'aniiru. Maal godhanii? Dhiirri duratti waan qabatu qabateet hamma sa'aatii 7-8 roondii gadi bahee eega baqa naannoo sa'aatii waan jiru ilaaleetu gidduu sa'aatii 7 inni amma sa'aatii tokkotti bahee sa'aatii tokkotti deebi'ee galgala deebi'eera. Haadha manaa durseera baqa haadha manaatu indegena zoor jee ilaaleera fa'a. Maalaa godhu gaar rakkate jaalatee miti. Artisti keenya caalaa. Geerari naan jedhu jedhe mucaan kun. Eenyonni qoy geerari siin jedhu. Warrumti geerari siin jedhan kun gaaffii tokko malee illee hidhamuu qabu. Tokkoon kee hidhamta gaaffii tokko malee jedhu. Warri mucaa kana geerari jettan jechuudha. Ani mucaan kun
lafumaa kee bakka rafee bidig jee kee abjuu keessaa kee jedhanse lakka nama tuduubaati giira isaati jedha bakka nama tubbarri mucaa kanaa jechuudha. Hojii comcara kan jiran hojjetina. Ifa manaa godhiitii gaanaanii ani maqaa sii moggaasuun barbaada. Innis egaa Tsaggaanesh siin jechuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Inda'u Tsaggaanesh. Dahaanesh. innafa'u incorroba astakakkala lamaan keessanuu kana nyaatu la gasoo wannana xiilloo. Barumsa keechaa kanan ari'ameefi kutaa afur keechaa gizee shanin kufe. Afur gizee shan kufte? Afur gizee shanan kufe. Maa? Maal beeka wannu mana sakaanin dhabe. Siidha akka tashanittachin. Loggomeetuma na qabe akka tashan turrallee maanno lukallee qabe. Loggomeen na qabe. Andariidha hojii jaraa keessa jira. Maayindiin illee baay'ee aktiivii ta'uu dide. Dhiisi haadhoo koo xungolaadha kun. Maal ta'e? Mataa qabate. Homaa gochuu hin dandeessu. Ganaa maraatu warri waan akkanaa jibbitanii. Keenya har'aa egaa kana fakkaata akkatti waartan abdii guddaan qaba. Biyyoo biraan angolitti deebinutti nagaan naaf tura.